jechuudha. Ispoortiin akkuma waliin beeknu ispoortiin jaalala, ispoortiin fayyaadha, ispoortiin misooma, ispoortiin waa hedduu dandeenya jechuudha. Keessattuu kaanaa keenyatti saadaamii fi saahiboonni isaa waajjira dargaggoo fi ispoortii aanaa keenyaatti wajjin qindaa'uudhaan dargaggoota keenya daa'imman keenya dabalatee jechuudha. Ispoortiiwwan garaagaraa keessatti akka isaan hirmaatanii fi hojiin ispoortii keessattuu magaalaa lamaan qofa osoo hin ta'in araddaa iddoo basoo keessatti, araddaa markullee keessatti, araddaa mul'ataa fi baadiyyaa keessatti illee gad bu'anii hojii ajaa'ibsiisaa fi hojii uummata keenya irratti illee fudhatama qabu hojjechaa waan jiraniif maqaa kiyyaa fi maqaa aanaa kiyyaatiin ammallee saadaamii fi gara isaa tattaaqamee lahaan taliifii barbaade jechuudha. Kanaaf wanni jennu ispoortiin fayyaa wanni jennu ispoortiin nageenya wanni jennu ispoortiin misoomaa fi waa hunda wanni jennu daa'imman qaqqaxalee umrii isaanii waggaa 3 irraa kaasee daa'imni dubartoonni keenya ispoortiin dhiira qofaa miti koorniyaan daangeessu jedhanii akka dhiirti jettu san ispoortiiwwan adda addaa qaamaanis bifaanis dubarsaa jiran waan ta'eef inni kun akka namatti hin dhufu jechuudha. TV aangaan yookaan immoo waan adda addaa laanii kanatti kan jaalii miti jechuudha. Leenjisaa sirrii waan qabaniif leenjisaa kutannoo fi murannoo osoo roobaa fi caaman hin jiin halkanii fi guyyaa ijoollee qaqqaxala dargaggoomsee baasuudhaaf irratti laffeetiin ispoortii kana kan dabarsaa jiran jechuudha. Kanaaf ispoortiin kun ammas akkanumatti kun sadarkaa waggaa hunda keessattuu yeroo dheeraa leenjisuudhaan cinaa dhaabbachuudhaa fi jijjiirama guddaa fiduudhaaf aanaa keenya keessatti daa'imman keenya kallattii biraatiin barumsa isaanii barachaa kallattii isaa barumsa isaanii hin tuuneen ispoortii hojjechaa daa'ima yaallee daddabalaa baay'inaan dhufaa jiran waan ta'eef jalqaba gaafa eegalan nama digamtachaallee jalqabanii har'a immoo lakkuma jedhaniin iddoo hundattuu babal'isaa daa'imman dabalachaa hojjechaa jiran waan ta'eef nulleen akka bulchiisaatti isaa cinaa dhaabballee deeggarsa hunduu qabullee deeggarsa barbaachisuu hundallee goonee fi isaan jajjabeessuu qabna kan joosan ikaasumaa fi ana akka waliigalaatti warreen asirtanii daawwachaa jirtan daa'imman keenya warreen halkanii fi guyyaa ispoortii warra leenjisanii uummataa fi dubartoota